kabajamtoota hordoftoota sagantaa kiyya kana dura nageenyi maqaa lafaa isii yaa ga'u. Nageenyi kiyyatti aansee walaloo san yeroo dheeraa duraa akka sirbaatitti dabarsee ergaa barsiisaa ta'an nama dabarsuu danda'an jedhee yaada keessaa hin fidee walaloo lamaan tokko isinii dabarsa. Walaloon tokko wanni ukkaamamee miidhaa inni qabuu fi akka cimaa deemu kan ibsu ta'a. Kun kan biraa sirna nafxanyaa jedhan kana kan saba tokko osoo hin ta'in sirna humnaa fi qawweedhaan uummata bituu ta'uu kan ibsu ta'a. Kanaafuu obsaa fi kabajaan akkana dhageeffattanan kabajaan isin gaafadha. Yaa biyya martii karrayyuu yaa biyya martii ukkaamsan heddatee roorroon maaliif guddatee namarratti dhawaatuma ukkaamamni isaa baay'atuun humni isaa ida'ama irrumatti ukkaamsa itti baay'ateen jenne kan nukuleeriin humna baase kanatti hoggaa lafti sossootee ukkaamsan baqquu miidhaa geessise Jappaanota irratti kan addunyaan hundi sodaate kanatti edaa nama qofaayyuu miti yoo ukkaamame ni falmaa uumamti rasaasnis kan ofii rukutanuu innis dhayee toobaa haaloo namatti hoggaa tuqan malee naman tuqu seera isaatitti bulaa uumamti tokko tokko ukkaamsit isarraa fayyadama kanuma baay'atee dachee tanarratti jedha. Awwaatuma ukkaamamni isaa baay'atuun humni isaa ida'amaa irrumatti nukuleeriin humna kan baasee cimaa ta'e ukkaamsaa itti baay'atetu humna godheef jechuudha. Ergaan kun kan ibsu asuma deebiit yeroon walaloo kun baase yeroo hidhaa laga Abbaay jedhanii waa'ee hidhaa laga Abbaay odeeffamu ture. Abbaayis hidhaniidhaan dhaga'ee joolle maaluma balleesse lagumti biyyee fi albuuda fudhatee geessin jenneeyi alagaadhaa alatti silaa inni karaarraan guru maa biraan qabatina isinumti dolooloof laga baay'eetu jira warri fideetoo kennuu isumatti maa abbaa hidhame addumatti ragaan ittisaadhaan gaafatamne yoom abukaattoon ejjeteef seeratti itti murteessan bakka abbaan hin jirretti umrii guutu moo baruma meeqa kan murteessan irratti hidhaa itti murteessuu malee kanuma soo ifa godhee baan murtii hidhaa laga Abbaay jennaan namni hunduu maallaqa buuse walitti kan harma hootu sinafne daa'imti duruu amalli keenya kanuma waa waliigalle hidhaa sanarratti duruu amalli keenya kanuma waa waliigalle hidhaa sanarratti jechi kuni hiika lama qabaa. Tokko hidhaa laga Abbaay irratti ummanni Itoophiyaa hunduu waliigalee duruu amalli keenyaa waliigallee misooma hojjetuudha. Kanaan beekamna. Duruu amalli keenya kanuma waa waliigallee hidhaa kanarratti kan jiru dabarsaa. Gara biraatiin immoo walidhuu wal miidhuudha amalli keenya kan jiru of keessaa qabaa. Kanakaa haala bifa lamaan ergaa itti dabarsinu keessatti waan jiru jechaadha. Itti aanee walaloo lammataa tan isinii ja'a. Kun immoo maal ja'a? Yaa biyya baatii yaa walloo yaa biyya baatii warrumti hidhataa jedhan kunuu
sinafxanyaa je'a sammoo kan biraati tokko jira maqaa federaala kan irra sii dhufu garee darbamaati garuu diinni bakkee kanan jiru kun hunduu ummatumaaf hidhataati lammi irratti afrii fi afamuuzii hin deebisan je'ee kan lallabeetoo tume seera gadaati eega minilikiin nutti dhufee yoomnu biraa hafe qawween hanga ammaati haraa saalfatu kun nafxanyaa yaametoo arrabsaati isinis humnumaa fi qawween dhan bulchituu keecha hojiin maaliin isaan gargartaati saantibii tokkicha fuula lamaati nuuf tokkichumaa zabanni ammas qawweedhaan bitama ummanniyya egaa biyya baatii warrumti hidhataa je'an kunuu si nafxanyaa je'a sammoo kan biraati ormi kun warra nafxanyaa je'amu sammoo silaa kunuu qawwee hidhataadha jedhanii qawween nama ajajaa qawween nama hidhaa maqaa nafxanyaa je'a san isa laalamoo hin laalu kan jedhu kun afrii fi afamuuzii lammi irratti hin deebisan je'ee kan lallabeetoo tume seera gadaati gadaan afrii jechuun qara waraanaa jechuudha afamuuzii qawweeti waan kana lamaan lammii ofii irratti akka hin deebifne itti dhuhaasuu dhisii fuulaa akka itti garangalchine je'ee sirni gadaa kan tume qawween immoo nafxanyaa jennu suni hanga ammaatitti kan nu biraa hin hafini eega minilikiin nutti dhufe yoo nu biraa hafe qawween hanga ammaati kan jedhu sirni amma jiru kanaan nafxanyaa jenne moo waan biraa jechuu dandeenya haraa kunuu mataa isaatti fuu as garagaleetti immoo nafxanyaa je'ee warra biraa arrabsa ofifuu qawweedhaan bitaa ergaa jiru kan dabarsu kanaafuu walaloo kanarraa waan baay'ee hubattan jeesan amanaa ulfaadhaa galatooma.